Obboleeyyan sadiitu walitti qabame eega abbaan isaanii du'ee booda murteessan akka mana dhiisanii deeman kaayyoo isaanii guuttachuudhaaf obboleessi guddaa waan ta'e tujjaaraatiin toofadha. Obboleessi itti aanu ammoo aalima ittiin guddaatiin toofadha. Obboleessi xiqqaan ammoo intala maliktichaatiin fuudhuufadha. Namuu kaayyoo isaanii walii himanii murteessan akka waggaa 5 booda bikka tanatti walitti deebi'an eega kaayyoo isaanii guuttatan booda akkasin namoota addaan baanii jechuudha. Akkuma jaanii waggaa 5 booda walitti deebi'an obboleessi guddaan tujjaaraatii boodigaardii jala deemtu dhufe jechuudha. Obboleessi itti aanu ammoo aalima ittiin guddaa ta'e barattoota jala deemu dhufe jechuudha. Obboleessi xiqqaan ammoo bikkuma isaan itti dhiisan san taa'ee isaan eegu jira. Yeroo kana gaafatan obboleessa xiqqaa mee haa ta'u kaayyoo kee galmaan geettee jedhanii gaafatan yeroo kana jeen ani kaayyoo kiyya galmaan hin geenye eegaa adda ba'anii booda itti yaadeetiin yooniin malikticha bira akkana dhaqee naaqannuu diduu malaa saniif yooniin obboleeyyan kee taa'ee eege hooyi qabaataa fi aalima isaan lameen cinaa jiru maliktichi diduu saniif yooniin isaan taa'ee eege san booda akkasitti dhaqee karadhe hooyi jeetiin taa'ee isin eegu jira kun ammaan tana dhuftanii jirtan nu deemaa jeen malikticha bira yeroo kana obboleeyyan gattanii maal godharree obboleessa isaaniiti akkasii qaanii jala deemanii jechuudha. Yeroo kana maliktichi gaafii dhiyeesseef mucaa xiqqaadhaaf ati maal qabdaayin intala dhiyeessee kannaa jeen yeroo kana jeen ani hummaan qabu garuu obboleeyyan kiyyaa qabaa jeen obboleessi kiyya guddaan jeen qabeenya inni qabu jeen yoo uummata biyya kanaarra hirte jeen isaan geerraa hafaa jeen obboleessi kiyya hatti aanu ammoo ilmi inni qabu jeen yoo uummata biyya kanaarra hirte isaan geerraa hafaa jeen saniifuu ani hummaan qabu garuu isaanii qabaa jeen waggaa kana maliktichinis jeen khalaas jeen intalati maaliif isii kanne jeen isaaniif kanna dubra lama qaba akkasi dubra lameenuu isaaniif kanne jechuudha. Akkasi mucaan kun waan takka malee lafatti hafee jechuudha. Waggaa 5 saatis lafa fixee ahlaama isaatillee dhabee jechuudha. Seenaa tanarraa akka barnoota guddaa fudhatan abdii qaba. Waan obboleessa keetiiti waan keetii miti. Obboleessi kee doktorate obboleessi kee waan fadhate obboleessi kee tujjaarate waan isaatiin hin boonin wanni isaa sin ilaallatu jechuudha. Saniifuu ati kaayyooteeti laffii wanni takka ta'anii wanni dhuftu jirtu laffaatu malee saniifuu laffii kaayyoote galmaan geeddu akka booda waan ifiif hojjetteen boontu jechuudha. Waan namaatiin osoo hin taane obboleeyyan kee waan fadhansii godhanu akka nama bishaan agarteemi hobbaayya sii qiceeti. Bishaan hobbaayya sii qicee yoo dhuyitee yeroo san sirraa dhumaa jechuudha. Garuu isaan akkamii akka nama boombaa manaa qabu jechuudha. Irraa dhugaa oolanis hin dhumoo jechuudha. Qabeenyi isaanii akkasi. Ammoo kan isaan sii kannan waanuma guyyaa lama dhumu. Saniifuu wanni kee waan keeti ati itti lafa.